nafaa Yesuus keessaa garroobaa sabni ofiin ilaalu balballi nama baay'ee cuufamaadha didee ergaa madaalu birmadummaa makaatiin of jabeessa akkuma Yihudoota amantii aadaa dacheetii wal makee dhiisee dhugaa baroota Halalaa dooqiyaa keessaa kan jirtu ergaa samii dhaga'ee Shaamaa qullaaf deegaa taa'uu kee beeki siree keerraa gabbu'ee Bu'aa'ummaa keessatti si ilaaluu jibbee jaalalleen kee si salphisuudhaan miti ormatti mul'isee qullaa kee Dhukkuba kee hubattee Karaktuufi mudaa kee kan sitti himu Yesuusidha si fayyisuufi yoo diddee si tufuufi. Bakkeedha balbalaa rukutaa injiroonnee kee keessaa badhaadhummaa isa kaamiin faarsita qullaadhatoo hiyyeessaa akka harbuu baala qofaan dagaagee ija malee ta'etti ergaan araaraa samiidhaa siif dhufe akka na baaramnetti bu'aa'ummaa keessatti si ilaaluu jibbee jaalalleen kee si salphisuudhaan miti ormatti mul'isee qullaa kee dhukkuba kee hubattee qorichaaf gaarasaa karaktuufi mudaa kee kan sitti himu Yesuusidha si fayyisuufi yoo diddee si tufuufi. Garaa namoota koree beeku hirrina kee hubatee dawaa warshaa samiitiin qopheeffame ergaa yeroo siif laatee qorraa yookiin bulluqaa ta'uu dhiisuun Waaqayyoon jibbisiisa ergaan kun deebii sirrii dhabuun isaa booddeessi gabbisiisa. Bu'aa'ummaa keessatti si ilaaluu jibbee jaalalleen kee si salphisuudhaan miti ormatti mul'isee qullaa kee dhukkuba kee hubattee qorichaaf gaarasaa karaktuufi mudaa kee kan sitti himu Yesuusidha si fayyisuufi yoo diddee si tufuufi.